fayyata isin amma walumaa galatti ni kan dura suni kamee jira ni kan amman tanaa ni kasirriti abbaa mana amma jirtu kana wajjin ni kan walirraa qabdi jechuudha akkasin yaadanitti akkasinitti amantanitti. Ifatti kana bakka abbaa amma heerumtee jaarsa isiiti malee abbaa manaa kee amma heerumtee jaarsa isiiti malee kan dura jaarsa isiiti miti kan jedhu abbaa amantaa musliimaa gaggeessurra hubannoo kanneen jirra jaarsa isiiti. Okay fayyata abbaan amantaa musliimaa gaggeessu kafaskii isii godhe sun aanaa irra jira moo godina irra jira moo naannoo irra jira eenyu inni? Okay, sangama nano isin itti kamte jira nano itimo lo nuti teso genya din orada ban hol bira fidudan atau agasumati isa galele hol fidudan hi kamun ibaje tudan. Okay, isin biyya keessa muciyyoon Okay, ayye muciyyoon biyya keessa jirtu waan ta'eef qaamni muciyyoo bakka bu'ee faskii fuudhee feenyu siimoo nama biraati. Okay. Gaafin kun takka'u isanitti eebbisa maaliif barbaachisaa ta'e jechuun maaliin godhu fedhe abbaa kiyya adeera kiyya dhiifama naa godhi yeroo takka na hubadha laal waan hin jeefin qabala muciyyoon biyya arabaa jirti isin biyya keessa hin jirtu nama isii bakka bu'ee kissii godhee jiraami. Okay namni isii bakka bu'ee kissii godhe sun sii moo nama biraati sirraa hin gabaabsa bakka fixadhe. Bakka bu'ee kana waraqaan nageessee jirti eega nageesse booda iddoon jirutti abbaa amantaa musliimaa bira geesseetiin jiraa jechuudha. Ayyee nama birootiin bakka buufee natti fakkaata. Fayyaanaa ta'e okay adeera kiyya gadiin silakkisaa sirraa fixadhe namni muciyyoo bakka bu'ee waraqaa fuudheef kakessi illee godhe kayaa'ii illee godhe mana murtiirra deddeemesii waan taateefi mana murtii aanaati moo kanaannooti moo ka godina abbaa amantaa kamirraa fuutee faskii muciyyoodhaaf. Amantana jaatitiyya ragaa kana akkanaatiin qabaa shari'aan isaa kana naayyamti kan jedhu gaafiin inni ka'e gaafii isaati moo maali? Gaafii isaati anaa isin ibsa adeera kiyya eeyyen gaafii isaati abbaan isii fuudhe naa wajjin jira. Abbaan isii fuudhe naa wajjin jira. Shekkotiin islaamallee as nu bira ni jiranii. Namni erga nama jibbe yoo nama san jibbe yoo inni hinii kujee akka shari'aa islaamaatti faksii firaa godhuu dandeessi waan ta'eef. Faksii firaa gootee heerumte. Hin dandeessu. Jalaa bahi kan Oromiyaa gaggeessi. Okay abbaa gaggeessi rakkoon qabu. Inni hinii kujee. Mucaa waa gaafanna kutaa. Okay gurbaa gaafanna gurbaa gaafanna. Obboleessa kiyyaatti gaafa isii fuutu maarii isiidhaan maal gooteef? Dibicha tokko kana ni diifi kunoo abbaa kiyyaa ni beekaa dubbisaamee abbaa kiyya. Maarii maal gooteef ati biroo gaafa isii fuutu? Khalaas ayyee nagaa. Dibicha tokko godheef. Adeera irraa fixannee bakka Oromiyaa kiyya fayyaa ta'e gaggeessi adeera gaggeessi ati maarii maal gooteef biroo gaafa isii fuutu? Obbo ati maarii maal goote maariin tala? Nadi Obbo Nadi maarii maal goote maarii dubbisi abbaa kiyya. Dibicha tokkoon godheefi kunoo laala akkaataa isaan itti walirraa fudhatanii adda fudhatan kunoo dhageeffadha abba. Viidiyoo naa bade abbaa kiyya dubbifna. Akkamitti mee gaafa isin as jirtu san kan iteefi maal gooteeni qottee isin asii. Aya. Biroo sagalee hin dhagamtu viidiyoo bane kutakka yoo dandeesse kaameraa tiktok bane kutakka sagalee tol fuudhisan abbaa kee dhagaan jiru. Sikki dhaatu sikki dhaatu hedduun dhagamne. Ayyee dubbadhu jina atumaa nutti himaan ni jedhe. Aya. Obbaa hojii dhufte. Adeera hundee yaabeeti. Akkasitti dibichatti jijjiireeti. Dibicha jijjiirteefi? Dibicha adii. Dibicha. Aya dibicha adii.
Boora. Aya. Sani jijjigee fi banziilaanii naggadatta jettee gurgurattee. Banziilaa fi nagadeddee gurgurattee Gurgurattee. Naggadatti eegaluu diidiin beekadha. Nagadatti itti seentee banziilaa. Banziila. Akkasiin bire amma maariin fudhannee jayuu jira adeerisiitis. Kitaaba waliin ta'u nana. Biftun tana garana biftun tana biftun tana. Waliif kakattan. Okay. Waliif kakattanii bire. Wallahi billahi jay. Wallahi billahi nebi narra ibane iyo ifne buru buke jeteni gurguratte tim banzila gurgurattee di banziilaanii nagadaa kajatu taate. No dhageesseemi wallahi billahi jabbaan kiyya dabbal. Gaggeessi abbaa kajee salaamu alaikum. Mata fitani rabba fitras rakon kam. Wa gafa duan fet. Tana muciyo ne salala undire sanu. Duro abba ke gaggeessi undire kota kam. Akkasiimi. Nuti me afani malje wa ni gesa numara kanati makara jebe. Abba ke bibila ra cufiti wa ni gesa nuti bokuta kasagale sa dunda gay nuti ada nuti. Me ko silkin jirawe milki. Numa disi abba ke kala sini gabar. Abibi ni ga disi kala sabba disi. Amma Ni ga wa ni gesa kota nuti. Abbaan kiyya. Banziila naggateeti maarii siisan gurgurattee banziila san odoo naggatu jirtuuti haatee qottee beeyta. Gaafa san isiinu fudhatteeti maarii san gurgurattee jirti. Adeerisii dhufee laalee dibsisan kanneefi dibsisan fudhattee waliif kakannaa jaabar. Walirra gatteenya kakannaa. Obbo akkana goona. Gabaa uummatte amma. Dhageeffadhu waan isin jiru. Ani waan isin jiru dhageeffadhu. Namni hundi akka dhageeffatu barbaada. Ta tokkoffaadhaa akkuma shari'aa islaamaatti akka naannoo keenyatti hundi ijoollee baadiyyaatti wal beeyna. Gurbaan tokko gaafa intala takka fuudhu. Qo'ee guutaa akka biraa jira guutaa kamutu naa godhe. Dhagaa ani hin fuunati yaa rabbiin harkaa nama fuudhee immoo milisee ta'eetiin beeka. Warri as gargirtan hundi keessan ijoollee baadiyyaatti kaan keessan fuutan kaan keessan nama milisee taatan. Namni tokko ka baadiyyaa gaafa dhaqee nama fuudhu maariin intalaa horiidha. Kana waliin sobnu irra baay'inaan horii gaala alaa kulli haal beeyiladaadha. Bakka takkatti bakkitti waan akka jimaa waan akka dachitti godhan illee numa jira. Harki irra caalaan garuu amma horii amma gaala. Tokko naa qabaddaa hundi keessan ni beektan nama 2,400 ijoolleen baadiyyaa. Birriin biyya Arabaatti birrii kan malee maarii yaanii maariin dhalaadhaa biyyatti horii beeyilada. Loon gaala. Inumaa warri harreeffan namaa godhuu ni jira baay'isawee. Arrab soofa kan hin jenne wallahi billahi warrummaan harree godhuu ni jira. Naannoo baadiyyaa naannoo gammoojjiifatti harreen waan bishaan waraabduuf harree godhaniiru. Inni immoo xiqqeenyaaf miti. Waan biyya sani takkaa naannoo sani faayidaa qabaatiif malee. Harki irra caalu horii dibichaa horii sa'aa gaallani. Okay. Gaafa intala takka fuudhuudhaaf warra gurbaa sanii dhayxu maarii intalaa katee san qabattee dhaytaa warra intalaa no. Maariin eessa jira? Maariin warra gurbaa jira. Gabbara waan jaamu fakkeenyaaf gabbara bakka takkatti gabbara hoggaa miliseen karaa deemtuu horii gabbaraa san fuudhanii warra soddaa geessan. Kuni gabbara haadhaa fi abbaati malee kan intalaati miti. Maarii intalaa katee sun garuu eessa ta'a? Warra gurbaat ta'a. Hoggaa intala gurbaadhaaf niqaa godhuu deeman maariin isii waan akkanaa ganii wassafan. Intalti waan kana iyyaan gartee hangammatti hin garre. Warri intalaa harkee waan kana hin agarre. Yoo markuuta harree eegan tala niqaa godhanii intalti warra gurbaatti galtee intaltillee maarii si agarti warri intalaallee gaafa dhufee intala laaluu dhufee maarii intala isaanii harkanii jechuudha. Kanaafuu maarii fudhatanii warra intalaan dhaqan salaamu alaikum asirra qabaddaa. Abbaan adeerri intalaallee wanni inni jee maarii horii nu wassafanii maarii horii kan nu wassafan santu boodarra intalaaf hin kennaminii nun jee abbaan intalaa. Abbaan gurbaa oo maal jee waliin dhabne bakka sanatti laa wanni sulbachuu qabdan. Wanni maarii intalatti sii goone horiidhaa. Eega isin si herumtee mana keenya dhufte immoo horii san isii kaninetti isin horii san gurgurattee ittiin nagadachaa turtee je.
amma gaasirratti abbaa gurbaatiif abbaa intalaa walitti fiduu barbaachisaa isaan kakachiisuu barbaachisaa ansan dalagaatii yaamtiin annaku okay tokko naa qabaddaa kalammaffaa osuma maariin kannamuu baatte osuma maariin sun ni hudhabamte intalte sababa dhabamuu maarii kanaan ilmoo takka gurbaa wajjin dhalte ni hiikamti eeyyan ni hiikamti jettan sababa maariin hin kannaminiif mucaan isin dhalte sun maal ta'a halaali moo haraami an kanaa sheekotaa beekan an galchu asin naa qabadhaa la sababa maariin kannamuu diddeef bultii keessaa baate sanii faskiisii fuuna jee abbaan intalaa kana jechuun gurbaan isin gurbaarraa dhalte sun ka waggaa lama guutuu wajjin rafaa turan sun haraam ta'are moo halaal ta'a wanni harreefu gaafadhe kanaas naa qabadhaa warra amantaa beekan an galchu obboleessa kiyya walumaa galatti nasiyaan an siidhaamu wanni asin galchuu barbaadu ati dhiira dardara fayyaa qabdaa sagalee si jaalataa sagal fuudhuu dandeessa biyya keessa jiraatullee cabsitee beeksitee if jiraachisuu ni dandeessa intala dhalaati ilma kee guddifadhu isiirraa hafi dalagadhu fuudhin sin jaan tokko naa qabadhu kalammaffaa intaloo jaalattus jibbitus adeerri kan kee abbaa keetii miti osoo abbaa kee ta'e osoo haadha kee ta'e waan adeerri kee godhe kana ni godha jee yaadu'an gama tokkoon adeerri kan kee kun hojjetaa mootummaa ta'e milishaa ta'e abbaa addaa ta'e damiina ta'e bokkuu ta'e hin beeku malee nama afaan jabaatuu fi nama dubbiillee beekullee adeerrummaan isii kun moggaa hojjaa sun yookaan laaletti yoo milishaa ta'e yoo abbaa addaa ta'e yoo damiina ta'e barcaa ta'e si ergitu qofa sirraa nyaatee faskii si fuudhe sin jee waraqaa si erga abbaa firarraa waraqaa si fuudhe wallahi waan sitti himan koy wallahi amma gurbaan hoggaa sooreefu adeerri intalaa nama bilchaata namni kana amma damiina amma bokkuu gosaati amma abbaa gandaati amma bulchaa raddaati amma milishaadha abadan gabaree lafa qotatu miti inni kun wallahi rabbitti isin kakadde bulchaa wayiiti inni kunoo kana leensaan faan ragaa ba'ani oromiyaan faan yoo beekan takka mucumaa kun ragaa ba'ani yoo inni damiina hin ta'in yoo inni bokkuu hin ta'in yoo inni milishaa takka abbaa gandaa takka abbaa raddaan ta'in an dabbaalii miti kijibaadha dabbaan qaamonni hangeen isin koy na diogu takka qaamonni hangeen anamma isin lakkaa'e kun qaamota biizinasa dalagan ka horiidhaan socho'anidha. Gudeedda isaatiin hin dhalle intalti ta'a adeera ta'a obboleessa isaatii oo barbaade birrii wayii fudhatee faskii dhayee waraqaa fiduu danda'a obboleettii tiyya ammallee waan asin jedhu ati naa obboleettiidha ansi qaaneessuu salphisuu maqaa si balleessuu hin barbaadu eega dhuftee dubbachuu diddee adeera kan kee dubbisee hin jira waa'ee niqaa keetii irratti haasofnee jirra dhaamseen sii qabu attis akka obboleettii tiyyaatti waa'ee niqaa keetii sheekota bebbeekamoo fi sheekota amanamoo ta'an dubbisiitii adda baafadhu zinaan dalaginis hin jedhu anammallee zina girtaa sin hin jedhu garuu waa'ee niqaa keetii sheekota gaafadhu adda baafadhu dhaamseen sii qabu halammaffaa hasadaffaadha obboleessi xiyya ka isii fuutee amma jalaa qabdu sun obboleessi xiyya ka amma isii fuutee haadha manaatiif qabdu sun haati mana keetiitun si dura akkamitti heerumte akkami baate niqaan isii hiikamuun sun halaali moo haraami ka jedhu atillee sheekota itti gaafadhu haraamin dalagini yoo sheekotiin jajjabduun halaali siin gatti wajjin rafi isiifis dhaame nama amma isii fuudheefillee dhaameetiin jira warri mana keessa jirtan ka dubbachuu barbaadan kaasirra gada qabdan yoo jiraattan carraa warra gala jiruufis warra gubbaa jiruufis isiniifin kannaa asuma keessa sheekaa arganne immoo itti fufi amma. Yaadaan qaba dabbaan. Yaani na qabu. Dubartiin takka ifitti amantummaa qabaannaan ka fuudhu sanis ka heerumuu deemtus qulqullooyitee heerumuu qabdi garuu akka shari'attis. As keessatti akka Itoophiyaa tana keessatti faaksii akka itti fudhatanis ni beeyna. Maaliif waan as keessa jirruuf mana murtii shari'aatu sii dawwalan. Yeroo sii dawwalan yoo ati biyya keessa jiraattee sii dhiyaachuu didde achitti nama san biratti carraa guyya lama sadi siif kannanii guyya lama sadii gisee si kanan maal godhan har'aa booda jaartiin ta'e jaartiteetii miti